Waggaa 14 guutuu miindaa tokko malee otoo sumuuniin ishii fi hin kaffalamiin ukkaanfamtee okfamtee mana arabaa keessatti mana tokkorraa gurguranii gara mana biraatti ishee geeddaranii waggaa 14 guutuusaa jechuudha. Akka barbaadetti olii gadi ishee oofanii hojjechiifatanii hanga meenxee migiraatti ishee galchanii jechuudha. Maatii quban qabduu bilbilan qabduu manni itti cufame waggaa 14 guutuudha. Guyyaa har'aa wanti isin gammachiisu wanti nama gammachiisu obboleettiin kun argamte jechuudha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warri mana koo haaraa taatan like share subscribe godha. Odeeffannoo yeroo hedduu barumsa kan isinii ta'u akkasumas kan hamilee isinii ta'u warra abdii kutattaniif illee abdii isinii ta'u tooftaa ittiin jireenyi keenya keessa waa tokko goonee jalaa baanurre odeeffannoo yookiin information akka argattanii karaa koo isin beeksisa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa maaltu ta'e yoo jettan obboleettiin profaayilii irratti argitan kun jechuudha. Maqaan ishee Sa'aadaa jedhamti. Kan biratti argame kan mucayyoo kana baasee argamte immoo Mubaarak Miidiyaa kan jedhamu jechuudha. Mucaa Amaaraa Mubaarak Miidiyaa isuma amma suura irratti argitan tambineelii irra jiru. Obboloo maatiin ishees mucaan ishees warreen profaayilii irratti argitanidha. Video isaa yoon irraa fide video isaa immoo miidiyaa guddaa inni waan ta'eef beekama waan ta'eef hin eeyyamu YouTube'iin. Egaa maaltu ta'e yoo jettani akkuma nama tokko obboleettiin Sa'aadaa jedhamtu kun waggaa 14 dura gara Saudi Arabiyaa imaltee akkuma keenya hojjetachuuf manaa baate. Sa'aadaan kun nama ilmoo tokko dahee jechuudha. Ilmoo ishee waggaa tokkotti dhiiste. Gara biyya Arabaa ilmoo kun guddifadha jettee ilmoo ishee haadhatti kennite gara biyya Arabaa ufte jechuudha. Isheen immoo imbaasii karaa Ramis kan jedhamu kan ufte jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa keessa Ramis kan jedhamuun ufte. Asitti akkuma mana araba tokko galtee waggaa 4 ejjette jechuudha. Waggaa 4 hamma ejjette kana bilbila ishee uwwatan. Bilbila ishee uwwatanii maatii hin beektu maatiin ishees hin beekanii waan asirratti immoo waa hubachuu qabdan ijooko dhugaa waaqa aniyyuu barumsa guddaa irraa argadhe waan ani hin beekne wayii irraan bare jechuudha. Maatiin keenya biyyarraa akkaataa itti nu gargaaruu danda'an yoo nuti bilbila dhabneeyyuu yoo nuti nama sagalee nuu ta'uu amneeyyuu akkaataa itti nu gargaaran dhugaa waaqa as keessattan bare ani as keessattan arge waan kanan beekun ture ani dura tasumaayyuu waan kanan beekun ture. Maal barte as keessatti yoo jettanii waggaa 4 hojjettee kaatee erga waggaa 4 hojjettee arabni tokko immoo eessa geesse araba hambiraatti ishee gurguree jechuudha. Araban biraatti ishee gurguratee mana arabicha sanaa immoo waggaa 10 guutuu hojjettee jechuudha. Maatiin ishee hin duutee hin jirti waa tokko hin beekan. Ilmoo deesse sanallee obboleettiin kun hin agarre hin beektu. Mucaan ishee maal hammanni fakkaatullee hin beektu. Mucaan ishee kunoo dargaggeessa ta'ee hammanni ga'eeru jechuudha. As bahee haadha koo jedhee boo'ee miidiyaa sanatti himate jechuudha. Suura ishee qabate. Inna maaltu ta'e yoo jettanii obboleettiin kun akkamitti argamte eenyu argere waggaa amma kana bilbila hin qabdu akkamitti argamte yoo jettanii gaafa biyyarraa nuti gara biyya Arabaa dhufnu jechuudha. Imbaasii irraa yeroo fudhannu paaspoortii wajjin waraqanni nuu jiru kooppii gootee paaspoortii fi waraqata ittiin gara biyya Arabaa dhufte kooppii isaa immoo maatii bira keessee dhufteetti. Namni nu hojjechiifatu lakkaa achirra jira. Dhugaa Waaqayyooti ani hin beeku. Kaleessan gadi fuudhee gaafan ilaalu lakkaa nama ani bira hojjechuu dhufu eenyu akkana hojjechiifatu namichi lakkoofsisaa adireesii naannaa namichirra jiru achirra jira heda. Hojiin namichaa achirra jira. Dhugaa Kiristoosiiti ani kaleessan arge waan kana hin beekun ture. Aqeen ilaala jee waraqanni yeroo sin harka jira. Gaafan ilaalu lakkaa maqaa namicha ani amma bira jiru lakkoofsasaa naannaa adireesii inni irra jiru hojiin namichaa maal akka ta'e gabiila maalii akka ta'e gabiila qomoo maalii akka ta'e achirra jira jechuudha. Dhugaa Rabbii ani achirrattan arge. Kana booda dhugaa Yesuus warri rakkoo guddaan isinitti dhufe kooppii isa kana maatii keessan biraatii imbaasii irraa uftan imbaasii manicha sin gashe eessa akka jirtan namichi si erge eenyu namichi si fudhatu eenyu achirra jira hundisaa lakka. Ani imbaasiin irraa ufellee hin beekun ture Kiristoosiin naan beekin ela dhugaa waaqa barumsa sinii ta'a dhugaadha. Namni tokko wanta tokko erga ta'ee bara
erga joonjoofnee akka nama rafee kaa'eetti rafnee kaana jechuudha. Ammoona imbaasiin irraa dhufe dhugaa waaqa jiraata hin beekun ture. Kaleessa kana agaheen gaafa dhaqeelaan tafarii imbaasii naan jaga dhugaa rabbiiti. Imbaasii irraa ufte beekta yoo jettan ani hin beeku eenyu akkana fudhate eenyu bira akka hojjechuuf ufe waan tokko hin beeku. Gaafan ufee ilaalu lakkaa imbaasichi inni na ergesi lakkoofsi imbaasichaasi hunda asumarra jira lakka dhugaa waaqayyo barumsa sinii ta'a. Namoonni mana arabaa keessatti rakkattan furmaata guddaa kan argachuu dandeessan kooppii isa biyyatti dhiistanii dhuftan imbaasicha sanaatiin hin qabama lakka imbaasiin jechuudha. Amma maaltu ta'e yoo jettanii obboleettiin kana miindaa malee hanga kana hojjechaa turte maatiin ishee biyyarraa imbaasii kana kanaan kan ergine suuraa ishee qabatanii as ba'anii bo'anii viidiyoo mubaarak mubee miidiyaa kan jedhurra aqaa amaariffaadhaan keessa galaa hundasaa mubee sana namni hin beekne jirtanii keessa galaa amaariffaatiin ilaalaa dhugaa waaqayyoon siniin jira. Achirratti bahanii himatanii mucaanii obboleettii kanaa boohee maatiin ishee boohanii suuraa ishee isa isheen gaafa as ufte sana qabsiisanii imbaasii kanarraa ufte imbaasii sanatti deddeebinee dadhabne imbaasiin suni furmaata tokkollee nuuf laachuu dide jedhanii himatani. Gaafa isaanii himatanii mubeen sun qabee imbaasii sana fattashanii imbaasiin sun hin kaadeyyuu hin ergineyyuu namuma akkas je'amuyyuu je'ee jechuudha. Imbaasii sana giddiidhaan mubeen sun qabsiisee imbaasiin sun marammaramee namicha isheen dura uftee bira hejjette sana qaxxitaa aqanii mana isaatti qabsiisan jechuudha. Qaxxitaa arabni sun qabamee waggaa 14 mana kana turtennaan mana kanarraa baasee waggaa 4 miindaa kaffaluu gaafan dadhabu mana kana ishee gashee jee. Lamaan isaanii qabamanii jechuudha. Riyaala Saudi Arabiyaa 48,000 kan waggaa 10 kaash godhee harkatti kenneefii jira jechuudha amma. Maaliif akkas goote reenna qabeenya hin qabnu ani akka barbaadan isheen immoo as baate akka barbaadan na ejjechiifachaa turanii bakka abdii koo kutadhee sichi jiraadhee mandu'a kan jedhu malee namni na argas je'ee yaanne ani nama ta'ees immoo nama biyya koo arga je'ee hin yaanne du'a bichaa ofitti murteessee jira. Lubbuu koo baasuu immoo nan sodaadhe garuu immoo hojjedhee nyaadhee hangan gaafa du'uutti nyaadhee jiraadhan jedheera. Isaanis kaayyoon isaanii hangan gaafa ani du'uutti tola akkasumatti oksanii na hojjechiifatanii umarratti gaafan dulloome yookiin gaafan sadarkaan taanirra ga'e baasanii nagatuuf yaadanii turanii. Garuu immoo waaqayyo na arge jettee asirratti himatti jechuudha. Rabbi galanni haa ga'uutti imimmaan ishee angalaaste himatti jechuudha. Inna maal jechuu barbaade namichi kuni waan tokko iqaamaan qabdu. Paaspoortiin ishee expaayirdii ta'eera amma jechuudha. Biiroon qabee seerri qabee poolisiin qabee namichi kun haala lafaa kan qabu gurgureen maallaqa ishee kash godhee eengadda beellamaan maallaqa ishee 48,000 riyaala imbaasii Itoophiyaatti kenneetii ishee fi kaashii isheetti kennee jira. Farramtee viidiyoodhaan keessa galaa ilaalaa maallaqa ishee fudhattee jirti. Amma hoo hamma akkamitti galtiree jennaan amma hanga paaspoortii fi iqaamaa waggaa 14 kana duubatti deebi'ee namichi kun kaffalee dirqama jechuudha gara biyya isheetti akka isheen galtu murtaa'ee fi mucaan kun waan tokko fayyaa ishee irratti rakkoon tokko uumame jennaan namicha kanatu itti gaafatama jedhanii farramee viidiyoo isaa ilaalaa akkasittiin obboleettii kana eessatti deebisu manuma namichaatti deebisanii hanga iqaamaafiin paaspoortiin hojjetamee biyyarraa ufutti biyya galuu hin dandeessu waan ta'eef jedhame seera jala gu'ame achuma manichumatti deebisan jechuudha. Menqeerroftee dhugaa waaqayyoo afaan Oromoo afaanuma Amaaraa sanayyuu dubbachuudhaan wallaaltee nama sadarkaa kanarra geesse jechuudha. Obboleettii kana rabbumatu ishee argee kanaafu namoonni baay'een keessan gaafa rakkoon akkasii sin qaqqabu gara biyya maatiin biyyarraatii jechuudha. Ammaan qabaa maatii keessanitti waraqata akka kanaa hin gatiina yoo rakkoon narra ga'e jedhaati himadha jechuudha. Akka waraqanni kun faayidaa guddaa qabu amma reefuun argee jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiise dhugaa waaqa waan miidiyaan kun faayidaa miidiyaan kun qabu waan ajaa'ibaati. Namni tokko faayidaa miidiyaarraa asirra taa'anii iyyanii waaloodhaan jedhan sun dhugaa waaqa faayidaa miidiyaa amman argee jechuudha. Obboleettii kana namni sheer godhee irratti tafasaaca'ee barbaadamtee lafa isheen jirtu qoramtee baatee
sadarkaa kanarra geessee jirti. Egaa Waaqayyo immoo Rabbiin inni lubbuu ishee hamma kana geessise akkuma keenya hojjetachuuf ilmoo ishee guddifachuuf manaa baate waan ta'eef maatii isheetti illee Waaqayyo nagaan ishee haa deebisu jenna. Baay'ee tokko qaanii akka kootti gammachuu guddaa tokkotu natti dhaga'ame jechuudha. Dhugaa Yesuusiiti. Baay'een gammadee Waaqayyo obboloota keenya warra akkasuma rakkatanii lafa namni isaan arguu hin dandeenyetti Waaqayyo Rabbi isaan haa argu. Baay'ee tokko gammade. Ani garuu barumsa guddaa irraas argan.